Aste buruste ana masrati wonni takka wonni astenya wala faan garee galu takka leen jirtu. Beekaman. Abdiin ibsaa fudhatanii malee amma si Zainab iddillee dubbii fiteetiin jiran. Dhageesse sodaan ka duraan jaartii ibsaati wajjin xiqqoo dhiirisiin tunis akkam jettee waan jaamta akka leen akeessu ture hangaan danda'utti isiillee amansanii jira. Dhageeffatu ni bitana dhageeffatu maami. Gara fuula dura deemu. Beekee bara. Wanni dura namni beekadhu jalqabarra manaa gartee gisee gartaatu mana keessa gisee gartee mana keessa nageenye bu'ee ala qulqullaa'inni wani socho'uu iyyuu hin dandeettii isa kaalamte. Namni mana keessa qulqulleeffatee ala dabalaa beekadhu. Osoo mana keessa guufuu hin jirtu ala wanni alarraa barbaannu jirtu. Haa ta'u immoo ibsaan qabamuusi isiin hangaa jirtutti hanga ibsaa barbaannutti obsaan nu eeggachuu qabdi. Hangana gartee miti isiin dhiifama hayyee immoo isinumaan eeggadhaati. Abdiin kutu isin ammoo akkaan isin mana kanatti waadaan diiginaadha. Ibsaa boruuf ibsaan keessa fidaadhaati. Dhugaa dubbachuudha amma Zainab na shakkuu jirtaan akka jabaa. Atilleen isaanii wajjin taateeti filima narratti taphachuu jirtaan jirtu dubarti dhagaachuun ni beektaa. Maaliif nama jaarsi irraa badee abbaa maatii si irraa badee rakkoo keessa jiru ni beekti. Namni waan kana jechuun duraan irraan geessi. Saniif anis akkuma waan abdiitti akka waan gartee abdiin gara keessan dabalameetti fakkeessee isinitti dabalamee ibsaa kana gartee miti dhoysu biruutti fakkaatti. Maaliif namni kun akka barbaadu yaada namni waa jalaa badee shakkamaa jaalna waan ta'eef. Ibsaan ni baati. Amma rakkoo ibsaan hin dhibne. Kanaaf wanni hundi obsa barbaachisa. Namni yoo obsa qabaate waa hundaatti gaa. Beeki namni dhaabbatee yoo of ilaale amma eessan dhaabbachuu jira. Boru garamiin deemuu jira. Yoo jettee of ilaalte waan balleessisu san irraa deebi'u. Nama tokko moo ka badii dalagu. Yoo gara deemu san badii san irraa inni deebi'e najjeeftu. Wanni gootu hin jiru. Amma booda akka ittiin deebiina gorsa kennitaaf malee waan dabre ta'a Oromoo waan jette ta'a fi tajaajila qabanii taaf tolu qaban jedhanii miire. Aannan kumaa fi ol qabatan nyaanaan ganna kennu harka qabatan nyaan karaa keenya. Taafteetu caala tatarteerraa ammallee taafteetu caala waan ta'e nuti amma sadeen akkanumatti walii gallee akkuma amma rabbiin argitee nu waan ajjaasisu nu waan milkeessu garuma qulqulluun dhiifama walii goonee manarraa akkuma jettan boororraa gadi Zainabiin eegalee dhiifama walii eegalle inshaallah du'aayin gadi baana ni milkooyna ibsallee numaan ta'u itti najjaana atis galatoomee dhuftee argitee birmachuun dhufuu keetiif nu wajjin obboleessa keenya barbaaduudhaaf birmattee nu qaqqabuu keetiif hedduu galatoomii atis immoo alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u mee daawwattoota illee maal jettaree araarama keenya kanarrattis waan dabarfate yoo qabaatte naafi ati jalqaba walii araaramuun nageenya guddaadha. Fala tokko jedheetiin amanan. Akkamitti fala tokko furmaata ni argata. Ibsaleen furmaata ibsaleen akka waan argametti ilaalan. Naafi ati namni duraayyuu wal dura dhaabbatee sadarkaa kanaan wal ga'e balaan kun guutuun anaaf sirrarraa ka'e yoo yaadan. Anaaf sirrarraa ibsatti ce'e. Sana kana hundaa dhiifama walii goonee irra walii dabarree amma isa walii gallee baasuuf deemunu waan guddaadhaan akka kiyyatti hawaanis galatoomu warri akka araaraaf nu cinaa dhaabbatan akka nuti araaramnus dhiibbaa godhan ammas akkasumatti du'aayii teessaniin nu cinaa dhaabbadhaa ibsaa ni baafnaa du'aayiin nu cinaa dhaabbadhaa rabbi nu haa gargaaru anaa fi dachaasi fannis moo fandis jette fannis jara fannifne guurra fannis illee nu bira jira jechuudha akkasanii kun ammaan tana wantoonni jalqaba irratti dhugaa dubbachuudhaaf nageenyi nama kamiyyuu taanaan barbaachisaadha. Bakka nageenyi hin jirre jaalaltillee hin jirtu. Hanga feete qabeenya qabaadhu hanga feete beekamaa ta'e bakka nageenyi hin jirre jiraachuun baay'ee rakkisa. Mataa keetiin bobbaatee galuun mush maatii osoo hin ta'in namni tokko mataa isaatiin bobbee galuun baay'ee rakkisaadha. Kanarra dhaabbadeetiin hanga ammaan duraatis ijoollee warroota harka fayyisiin illee wanni hin dafee gartee miti karaa nagaatiin akkanumatti gaafi takkaaf lama gaafadhee waan hin gaafadhu san waan hin gaafadhee deebisaa yoo isaan naa deebisan waan hin barbaadu yeroo irraa harkadhetti maaliif wanna fayyada waan hin jirreef gadi lakkisa abbaa fedhu haa ta'u ni beeytaati akkuma gaafa kaan wal harkaa dhufnee turre akkuma ammaan tanaati yoo yaadatte abdii ibsaa abdii galaabachiifte kanattiin anilleen gaafa kaan abdii jalaa si bachiisee ture rakkoo abdiin sirra fidu waan hin beekuuf
waan naaf abdiin sababaa keessatti afaan keessa ol lamneefin akka atichi achi baatu si godhee dhiifama si godhee deemfirraa sin jee ni yaadatta guyyaa sana akka dhiiraattiin kanallee waan baasaa godhadhu hoo tagartee walii buunsa kan nyaateef illee dhiifama jee akkanaaf itti jechuun kaameraa duubatti dhiifama walii goonee deemsin jee anillee gabbee hawaasa kiyyatti illee akkaan dhiifama si godhee akkaan si galla keessi himeetiin ture maaliif jennaan namni kamiyyuu taanaan dhiifama walii godhuun sodaadhaa miti. Sirri. Dhiifama walii wallaalummaadhaa miti. Nama beekuutu dhiifama walii godha. Namni yoo dhiifama walii godhe rabbiilleen dhiifama sii godha. Kanaaf dhiifama walii gochuun barbaachisaadha. Hattaan Abdii fi Nasraddiinu nuti haraaraan lolaan qabnu akka kiyyatti haraaraan lolaan qabnu akkuma nageenya filadhe kanattis yoo itti laalatii itti rafaatii nageenya yoo isin barbaachise gamana koottaa yoo isin barbaachisu lakkii qaba ganna dhiisaa jettan fardis kunoo jabaa isin yaabason akka jette maantana waan takka fardis kunoo meedanis kunoo jabaa maal baasa fi miti jabaan kabiraa kam soitaame jabaan rabbii tokko jamalee hin jiru jabaan itti baaftullee fi kabiraa kamii miti kanaaf amma abdiin wanni inni xeexeffatee maammee dazarraaf jedhutti dachaa simamaa gadhiifte akkasuma miiree dachaa simaa gadhiifte fakkana godhataa bareedna wanni irratti xiyyeeffate lammaffaa argitee jirta akka ati baateen yoo viidiyoo san laaltan najjeessa odoo Nasraddiin as nu bira jedhu jidduu jiraachuu baate akkam naayeta dhadhawee daabar namni amma najjeessuuf deemu kun ibsaa silaayyuu lafaanuu hin ga'u kan jedhu fuudhee jalaa akkasitti kararraa jalaa qabee yeroo amba'utti dhuftanii isinis rabbi wal afaan nu fide jechuudha. Achi nu jala dalaganii fuudhan. Amma dalaydanii gootanii fiddanii. Amummaa yoo haanee hora ibsaa barbaadutti sabaataa miti akka godhu jira maaltu beeka. Namni waan viidiyoo dura si godhu caalaa waan viidiyoo duuba si godhu irra guddaa dhugaa dubbanna. Waa takka godhan. Anaatu herreega kophee isaanii beeka. Na guddisi. Uumaa takka godhan jettee rakkatanii isin jedhe. Ta'eetii yaadadha nama. Tagaafa dachaas museebat ta'eeti. Maan godhan hin jee inninis akkasuma godhamaa jira. Haa kaanu. Abbaan badiirra jiru badii isaanuma hojjeta. Egaa badii dhiisee immoo wanni sun hojjetamaa jiru lakki wanni kanaan ta'u hojjaa malee dhuma dalagama badiin. Akkuma gaafa keetiiti meedduunaa sun tokkotte. Ammaa barbaaduun ni barbaanna. Waan takkaa jira. Osoo hin baaneen duratti, osoo hin deemneen duratti mariin barbaachisaadha. Egaa marii guddisuurra marii. Dhageessiif hima maamatti. Bakkittoo kana keessatti jarjarri ilman dhalchina jetti Oromoon. Tamaam. Niin deemaa duratti laal kara deemtu laallachuun gaariidha. Tamaam. Magaalaan tun bal'oodha. Bakka kana keessatti waan takka ta'an isin dhaamu. Takka faaratti of eeggannoo cimaa godhu qabdan. Atis kallattii deemtuun. Maamad itis. Anaatu gartee miti. Anaatu isaan kana takka beekan jiin. Waan takkaa jira Ofii sodaadha. Wallaahi ofii sodaadha. Tooraan bahee hin baatu. Of sodaachuu miti. Laala bakka kana keessatti maanta kan isin jira. Asirratti kallattii deemtuun mataa keetiif of eeggannoo godhuun gaariidha. Maaliif jennaan akka itti deeman beekan malee akka itti deeban hin beekan. Dhageessee? Sannin beekaa godhu mana Anis ta'e Maamad yeroo deemtanitti of eeggannoo godhaa deemaadha. Ammoo bakka waan haaraa itti argitanitti risaalaa walii barreessaa. Amma xiyyeeffannaa kennama. Risaalaa walii barreessaa dhaga'i siifin hima. Anni akka kiyyatti risaalaa bakka akkanaatiin jira akkana waan akkanaa gisee agartee daftee atattamaan risaalaa naa barreessuu qabda. Tamaam dhokottee bilbila sagalee bilbilaa dhuunfame. Maaliif jennaan wanni kun dhimma lubbuuti. Anamni isaa irraa dantaan qabu na qabanii waan godhaniidhaa miti. Waan takka ana qabanii waan takka na godhanii osoo hin ta'in ibsaa gartee miti garuu nuti tarkaanfii fudhachuu jiru. Harkanii ibsaa daranuu miidhanii daranuu fageessanii daranuu karaarraa miliqisan abdiin ni beeka. Hanguma garaan isaa bal'aa sanii gartee miti. Dachii geessa moo samii geessa. Hanga sanitti hanga harka isaa jirutti tarkaanfii barbaachisaa ta'e irra fudhachuu danda'a. Walaakin ammoo ulee waan nama hin gooneef uleen gartee miti yeroodhaaf akka feetee haasi gootu ni hafti wanni hundinuu yoo gartee lubbuun isaa jiraatte rabbiin gartee waa hundaa'u ni fayyisaas. Saniif kallattii deemtan hundaaniif eeggannoo godhaadha. Namoota hanga beektanis ni jiran ijoolleen ni jirti na biraas. Dhageessanii
waliin isin garsiisaas mish kaameraa fuulduraa miti warroota isin agartee jiran sittiin agarsiisa nama wajjin deemuu qabdanis Maammadis ta'anis. Ani garma kiyyaan nama keessan ofii qopheeffadhaa malee yoo si barbaachise bakka miliyoona waraanni ijoolleen miliyoonati. Isaan ati kun amma dhaggeeffadhu Maammed. Kasanii dhiise kophaattu jira. Isaan ati gettu. Amma waraana wajjin ijoolleen sun amma abdii fa'aa wajjin garagalaa sun adeemu sanii miti saniin ala miliyoona jira. Ijoolleen ta'e wanni ati beektu beekta ijoolleen ta'e akka itti barsiistanii beekta akka duraan ganama barsiiftan beektu waan ta'eef kallattii barbaachisuun isaanis hojiin isaanii ni jirti. Abdii fa'aa bakka jiran barbaadaa jiru. Nutis kallattii jiruuni yaane barbaanna. Sayyee. Rabbiin sinaa milkeessu warra milkiin deemu rabbi sinaa godhumta feessu. Inshallah.